أنا كان بقول أبا سبب فيني بيردي أوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليكم. أول ما تو مالي الرباطي تو أترك أبدا موكا ميتشنانيس أترك أبان سيا تشنانيس وجيد أبي خنا بيزي دا. أما قاسو منا خنا خيسنا من بيزي دا بر. يا سلام عليكم. إن سومن تو قربان. أنا ما سومنا. Ridwan nama bin soman nuba rabbi eche somanna ji'a goda tokko nyaacha baaneti ji'a tokkicha kana rabbi echeef qabnaati rabbi na echeef qabaa jebar wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jira isiniin qeequudha dhufe maalif seetan oromoo tanaatiitu wamudu'e qofaan fiiguu malee waan lubbuudhaan jira kana ol qaqqabu hin beetan amala nu ta'uu qaba nama jirus faarsuun amala ta'uu qaba jechumaa fi isinitti ol seenuudha deema suuraa takkaan argee suuraa khaleessa gurbaan tokko walitti qabee Jawaar Mahmaditti khanne tan Daawud Ibsaadhaa keessaa hambise maaliif tajawutu na keessa dhufe sigala ta Daawud Ibsaadhaa maaliif keessaa faftiidha suni maal mul'isti mo Daawud Ibsaadhaa jiitu gootummaa hin qabne moo akkamiidha bar jara keenya bar Daawud Ibsaadhaa kana itti gafne bar dhugaa rabbi itti gafne ya rabbi na araarame alafa ya rabbi na araarame Daawud Ibsaadhaa na araarame bo jeeni jee ramadaanaati na araarame sinja ammoo oromoon akka oromoodhaatitti jara keenya if qopheessa oromoon akka oromoodhaatitti if qopheessuu danda'uudha qabdan if qopheessa maalif seetan amaarri yeroo lubbuun itti dhufte waan jawu gadhabe zaachaadhaan bamaas faraaraatti isa jawusan fayyadaman jechuudha namni keenya dafee namatti hin fiigu gartani dafee namatti hin fiigu ammoo namni keenya ummata waa hundatti qophaawaa ta'uudha qabna nuti hidhannoodhaas hidhachuu danda'uudha qabna gartani hidhannoodhaas hidhachuu danda'uu qaba namni keenya wama hundarratti ummata qophaa'aa ta'uudha qaba ta akkasiiti akkamitti jirtan isin hundinuu fayyuma qabdani naguma ramadaanni kam isin goggode isin irra jabaate moo irra jabaattaniin isin jaa ijoollee teenya akkamitti jirtame ramadaanni arraantana guyyaa 15 guyyaa 15 hafe kana odoo waa takka malee walii sin jeene hamtuudha walii sin barbaanne jechoota badaa kan hin dubbanne gartaniimi guyyaa 15 hafe kana gatta'aati wanni taha Jawaar qeequu fi yaa maal Jawaar qeeyinaamti nu raawusatis nuti goota hedduu qabnaati maal Jawaar qeeyina fayyaan qabdu ati immoo maal Jawaar irraa dubbachaa ol rabbi seetanii seesa rabbi seetan moo maali way haalummanni kanaa kolkoleen nuti goota hedduu qabna yaa hai fayyaan qabdan isinuma Jawaar jechaa oola malee nuti Jawaar jechaa noollu injoon tiyyaa isinummaan jaa malee amba qalaawaadhaan jedhu gootawwan hedduu qabna nuti gootawwan gaara keessaa qabna ba'oo gootawwan qawweedhaan deemu qabna nuti isin kaafaa'uu qabdanii ta akkasiiti nuuf isin jechiifi samii nuufi isin jechiifi samiidha isin warra nama faarsu nuti warra nama faarsinarraayi nuti warra rabbi faarsurraayi ka faarfamu rabbi dhageessanii akkasitti uwwadha kolkoleen amma feesbuuka babbanattee fiitu ta nama jala fiitu ta akkasiiti kanaaf ijoollee teenya warroottan umraa gootanis isin harkaa jirra rabbi isinirraa haa qeebaluu umraa sun ammoo akka waan biraa hin taane suuraadhaaf kana haataniituma suuraa qofa wanni hin ta'ina qalbii teessan waan niyattan gartanii wanni godha du'aa illee nuufillee godha bikka jirtanii nuufillee du'aa godha warroottan umraa san dhaytan warroottan mana rabbi san jala dhaabbattan warroottan harka keessan saniin kaabaa qabattan gartanii harka keessan saniin kaabaa qabattanii waan biraan qaqqabatina waan biraan hojjatina gartanii kanaaf hoggachi dhaytan suuraa qofa haatanii gadhiisuu qofa odoon taane
موبايل مرت والفيجو قفوا دون تاني قرتني مي دواي وروتن دواني في ور ربود أن جرو في اللي دواي قنا متى خسني في اللي دواي قنا قرتني هذا في أبا خسني في اللي دواي قنا أكسي سننجل خناف جولي تينيا غاري جيني هون جي رمضاناتي جي أرارماتي جي أرارما خنا نمو guyyaa hanga hafe kana gartanii mi waan biraa naanneessu odoo hin taane waan biraa jala fiiguu odoo hin taane kolkoloota jala fiiguu odoo hin taane namuu mataa isaa kana jala haa fiigu gartanii mi fuulli isaa kara rabbii gartanii mi rabbii isaa haa abbaduu isiniin jenna akkas isiniin jenna isinii galee tana godhaa tana yoo gootan khalaas tana yoo gootan huma rakkoon hin jiru jechuudha rabbiin leen isinii faraarama rabbiin caffee maal jetti caffee hinaaf teette caffeen barra wanni isaatiin dhagaa sa ummanni oromoodhaa kun ummatuma akkami ummata if keessa gabbaqatee baadhisin caffee maallaqa isaatiin dhagaa war deemin nakka caffeen kan jiru biyya biraa ani kan jiru biyya biraati maal yaa ummannummaan akkanaa ummannummaan akkanaa kun ummatuma akkami qoon ta akkasiitiin isin jaa albuhim warrootan hajjii dhaytan warrootan umraa dhaytan rabbi isinirra haa qeebalu isinin jenna caffeedhaas bakka jirutti rabbi nagaatti haa ta'u akkas nuti habeenu laal sii galee akkas beena jechuudha caffeedhaas bakka jirutti rabbi nagaatti haa ta'u hamtuu irraa qabu san caffee jechuun nama mas'uulummaan guddoon irra kufteemma obboleessaatiitu irraa du'e obboleeyyan ilmaan obboleessa isaa san isa harkatti wanni tahanii jiran jechuudha isaatiitu amma bikka bu'ee ijoollee obboleessaa san waan adda addaa godhe jechuudha sii galee kana warroottan aartanii akhiin aariin adeemaati mana keessan keessa waa goggodadha maal kun hangirii kan akkanatti ol darbu kun maal jaartis jalaa du'e boo du'e kun maal immoo warra keessanii bilbilee warra keessaniitu isin jalaa du'e akkana jettaniin aariin kun haada Facebook kun kiyyaati kun Facebook kiyya akkana jettaniin aariin waan baha keessa wuxu akkana jettaniin aariin warra keessaniitu haada teetiitu bilbilee warra keessaniitu isin jalaa dhume yoo sitti himan hin beene egaa akkasitti namni tokko tokko barakkalmatti kanuma sin beene aara kanuma sin beene lola yaa akhi walaa ta'arifni walaa ba'rifa kana akkasi kun baqlaa wala yoomuu taanaan nama gajjoo miti likkiidha isin galchina abbaa feeta warra faarsitanis warra ibliisota faarsitanis likkiidhaan isin galchaan likkiin isin galcha isii galee akkasi kanaaf caffeen nama ulummaan guddoon irra kuftee isaafis du'aayii godha isinummaanuu du'aayii godhaadhaaf nama hoggalaa fi isinii bahee isinii haasoo qofa faarsuudhaa miti caffee keenya maadra keenya jechuudhaa ni miti sii galee namni obboleessi irraa du'e obboleeyyan maal ilmaan obboleessaa san guutu isaatiitu wanni godhe jechuudha qaraachiidhaa fi waan adda addaatis jala deemuudhaan quraana barsiisuudhaan gartanii waan adda addaa godhuudhaan jala deeme jechuudha akkuma ilmaan isaatiif waan adda addaa godhutti isaan saniis hitiisa jechuudha akkasiiti kanaaf warroottan akka caffee kanatti mas'uulummaa akkasii san qabdan rabbi isin haa jajjabeessu rabbi isin haa tiisu isiniin jenna tan akkasiiti bikka deemtanitti toltu walii oolaa yaa akhi gaaruma walii oolaa mee isin rabbiinu bar isinin dagatu bar yommuu kan hogguu hammeenya ka facaasan taate khalaas maafii faayide yennaan kanaaf guyyaa 15 hafe kana khayrii qofa hojjanneetuma akkasitti guyyaa biraatii walitti deebina isinin jenna khayrii qofa hojjadha hamtuu qofa facaasinaa gartanii namni kun ganda khiyyaati kan ganda khiyyaa kana maaliif naaf hin faarsinii ka ganda abaluu san faarsitaa nu bira hin jiru onni akkasii sun hin jiru nuti kan uf hin tahin kan ija teenyaaf kan gartamii fuulli isaa yookaanum ija tiyyaaf hin taane
kalarri isaa sun yoo naaf hin taane niin dhawan nama san abbaa fedhee ta'e haati faarsitus taanaan numaan dhawan abbaa fedhee taanaan yoo naaf hin taane jechuudha xabiyaa malla zeenaawitiin hin deeman akkas kanaaf ijoollee teenya bikka jirtanitti nagee nu taa'aadhe isiniin jenna maaliif taanaan kaleessa guyyaa goototaatiitu kabajamaa ture guyyaa goototaa kana keessa waa lamaan adda baafadhe oromoon kanuma du'e qofa guyyaa goototaa jettee faarsuu malee kan lubbuudhaan jiru kana faarfachuu maaliif hin beeneedha maaliif yeroo hunda kanuma du'e qofa faarsitan qoy kanaa bara amma Jawaar Mohammad amma barateettan nama barate garuu warroottan silaa suuraa tottolchitanii itti kannitaniis suuraa Daawud Ibsaadhaa hayyu duree kan dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa kana asiin gahe nama akka jaalmaaroon mataa ol qabatee deemu akka jaalmaaroon isinillee mataa isinillee ol qabachiisee deemu kan taasise Daawud Ibsaadhaati nama kana akkamitti suuraalee Jawaaritti kan namtisan keessa akkamitti dhabne qoy akkamitti dhabne dhiisaa gandummaa akkanaa dhiisaa fattaalummaa akkanaa dhiisaa wasaqummaa akkanaa dhiisaa yeroo Jawaaritti waa kennitan suuraa Daawud Ibsaadhaa keessa kaa'uu danda'uudha qabdan ture garuu warroottan qawweetti nama ni re'isin warroottan akkasiiti bara amma warroottan akkanaa kuni warroottan qawweetti nama akka kaafaa'uudhaa kana ani ganaa kaafaa'oo waan ja'amaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo mataa keessa dhawa hatta mararaa guddinaa qaba mararaa guddinaa irraa eegalaa warroottan hidhatan haa hiikkatanii warroottan ja'an mataarra qabaati warroottan kaafaa ODA deddeema eenyuu taanaan dhaabni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii irra fudhachuu danda'uudha qabdan isaan adawwiidha akka Oromoon hin hidhanne akka Oromoon hidhattee diina ofirraa hin dhoorkine warra barbaadu waan ta'aniif dhukkeen itti ka'uudha qabdi zigalee kana jechuudha nuti asii diinni ganda keessa isinii deddeemu isin asii kaafaa'oo jettanii deemtan jechuudha kaafaa'oon adawwiidha ibliisa kaafaa'oon dhukkeetti kaasuudha qaba dhaabni jechuudha tana Oromoon ammoo hidhadhu ustee hin taa'in akkana jettee hin taa'in suuraa qofaan fiigaan oolin hayyoottan hedduudha qabdanii warroottan lafatti isinii hafe warroottan lubbuun jiru warroottan du'anii jiran hadu'e jala fiigaa hin oolinaa hadu'e sanirraa maal barannaadha gartanii maal nu hambisaniidha waan isaan isinii hambisan san jala deemu waan hafe immoo isin itti guuttachuu danda'uudha qabdan kana godha gartanii kana hayyoottan kaanirraa hoo maal baranna warroottan kanneenis duraan fiiguu turanii achi booda garaa isaanii teecha bilisiginnatti galanii waan takka takka irraa babbaratan isaanirraayis gartanii kana jechuudha warroottan kunoo odoo waliin deemu jiranii kaan dantaa isaa teecha garagalee kute jechuudha gartanii kun ammoo lafatti hafe jechuudha akkasi kanaaf obboleeyyan keenya yeroo hunda Oromoo suuraa nama du'eetiin fiigu qofa otoo hin taane Oromoo suuraa wanniitiin fiidu ta'uudha qabdi jechuudha Arsenaal hotwee cuma suuraa Jawaarii beekaa baqqalaa qabatee deemu wuxaa warroottan akkanaa kana hasharoota beekeessa gaahi naalaa buuk bee akkanaa kana laal kana akkanaa xuraawaa akkanaa kana baasne jechuudha keessaa goote jechuun ka Oromoo gurguratu odoo hin taane ka Oromoo jalaa callisu odoo hin taane goote jechuun ka daggalagalee ka gaaraggalee Oromoodhaa qabsaa'u kan qawwee fannifatee deemu san malee kan Finfinnee keessa taa'u miti gootni kan ganda keessa taa'u miti kan beerran keessa ooluu miti gootni sigalee goote jechuun kan akka Daawud Ibsaatii miti maali kan akka Kamaal Galchuutii miti goote jechuun Daawud Ibsaadhaati asiin galee goote jechuun sana jechuudha nama akkasiiti
si fudhadha san akka gaarii fudhadha goota jechuun amma silaa Jawaaruu gaara galee gootaan jaan garuu natti ulfaata goota jechuun nama natti ulfaata dhugaa rabbi ramadaana waan amtuulleen dubbadhu goota jechuun natti ulfaata isaan maaliif firraa gootuma suuraa namni itti kannee fi kana lallaaleetuma achi kannu jechuudha innis akkasi goota suuraadhaati innis akkasitti hiikkadha Jawaaris akkasi isin minaalbaatu waan biraatitti hiikkachuu dandeessanii isiniif goota ta'uu mala baqlaawaadhaaf ifi kan akka baqlaawaatiif warroottan fakkaatota akka kijaatiif goota suuraadhaa ta'u goota suuraa ta'uudha mul'isa jechuudha Jawaar gootni dhugaadha Daawud Ibsaadhaati gootni dhugaa isaan gartani goota jechuun gootni dhugaadha kan lubbuudhaan jiru Daawud Ibsaa qofa gootni suuraa uggatti ergan kana laalee achi dabarsu jawwee keessanii sigalee akkasi aaruu dandeessa sigalee aaruu dandeessa sigalee hay beeran asirra huccuu isin agarsiistuu fi qullaa akkana itti isin agarsiistuu nutis goota yaani nutis gootawwan ummata rakkatee fi kanaaf qarshii maallaqa walitti guuruu jaanii bar isaan illee bar suuraa isaanii ol darbanii turanii bar isiniitti sun arganii malee Oromoon tumbar waa takka qofa laaluu beeytan malee bar miidiyaa kana keessa gareen tuunoo laata maali jirti jettanii bar lallaaluu tan beeytanii bar majara keenya Kamaal bar beera dhalee fi kana jidduu deemeetuma distii olaa gaggabonni distii soogiddanii qabdi marqaan soogiddanii qabdi kanuma laalee maaliif marqaa tanaatti nama cufa namni yeroo sadii marqaa nyaannaan kalaas cufamee beeke dhugaa rabbi yeroo sadii nyaata nama marqaa amatarraa hogguta akka nyaadha amatarraa hogguta akka nyaadha si galee amma nuti akka harargeetitti marqaa tana yeruma gartanii yeroo takka yeroo akkam akka roobaafaa yeroo akkam garteemi yeruma takka basaati malee hin nyaadhamu nyaanni kanaa kun nama cufa Kamaal galchuudha marqaadhaatitu cufamee jira jechuudha marqaadhaatitu mataa kana keessi jira isaa Iwaayan Oromoodhaa dubbadhu jettee ni dubbatu Kamaal galchuudha ganda Amaaraa keessa dhaqee garuu ni dubbata tan akkasiiti takama biraa Jaal Daawud goota nam tokkolleen isaan qixxaachuu hin dandeenye goota itti nafin gootawwan keessaa lubbuudhaan hafe jechuudha gootni akka isaa inuma hin jiru kanaaf rabbiin umriin waa dheeressu Jaal Daawud Ibsaadha rabbiin hamtuu irraa haa qabu goota akkanaa kana namni keenya bikka hin kennuuf namni keenya irra guddaan nama du'e kanaa fi bikka kana ta'uun qabu bileeyyan keenya warroottan du'aniis Oromoodhaa qabsaa'anii wareegamaniiti kutanii gartaniimi ammoo warroottan lubbuudhaan hafe kana maal irraa barannaa isaan kana faadhaaf wanni ta'uu danda'uu qabna jechuudha kanaaf yeroo waa ol darbitan yeroo waa hin deemtan yeroo waa tolchitan warroottan lubbuudhaan jiru warroottan dhaaba kana asiin gahe eegee akka dhaabni kun hin facaane asiin eege kan akka Jaal Daawud Ibsaadhaa kana suuraa isaa wanni goruu qabdan jechuudha nin dhabe dhugaa rabbi joolluma teenya ta wallaggaa jiraa hin dhabe hunmaa emma siraa inni Jaal Daawud Ibsaa wallagga mookam isaanuma irraa hin dhabe hunmaatu ban nama tokko nama saatiitu wanni godha gartani hanga khaleessa jimmallee nif yaadattee sanuuti ooyi jettee suuraa abbaa Jifaariin xiqqisoo deddeemte gartanii hin dhabe jechuudha laata jimma maali jirti jeetii ilaale Oromoo hunda lallaalaatiin ture Oromoo tana hunda lallaalaatiin ture silaawo tuun wama qabsoodhaatii fi wama suuraaleedhaatii fi kanaan deddeemaa turte mee Oromoo tana keessa
warroottan gama abiyyi kanattiin achi fuulleeffadha jeetiin achi dhaqee laale odootiin rafuudhaa deemu akkasittiin nutis barni qabnaa jechuudhaan isaanis as baasan jechuudha. Amma sila suuraa abbaa Jifaarii fi kana sila sanillee fuutanii keessa buusuu danda'uu qabdan ture. Suuraa abbaa Jifaar fuutanii keessa buusuu danda'uu qabdan ture. Abbaa Jifaar waan jajjabaa godhee waan gaarii godhee fuutanii sila tasaasan keessa buusuu qabdan ture. Akka taate tahee gaa isin jala galtee jirti hin goone wiliidhaaf godha. Wiliidhaaf godha. Dogoggorri ni uumama hin uumamu hin jennu dogoggorri. Hin uumamu hin jennu kanaaf ilma namaa ta'e kan hin dogoggorre hin jiru. Dogoggora waliitis waliif irra dabraa. Fuulduraaf ammoo irratti haa xiyyeeffannu isiniin jenna. Isinii gale kana ammoo hayyoottan keenya hin irraanfatina. Hayyoottan kan akka Daawud Ibsaadhaatiif bikka guddoo qabaadha. Egaa aboo nagayaan maaliif raftaa akkam maal odeessita hoo maraata maal odeessa hunoo aboo nagayaan maaliif raftaa maali hoo maali sammuudhaa sirkuba deemiti fuula keerii kadhu hadda akkanaa tana dhiisa namni tokko bar qalbiin isaa tuni keessatti kanaa xuriidha gubbaadha uffateetuma adeemu malee keessi isaa kun xuriidha ummata akkanaa faadaa jira kanaaf mee ifuma keessaniif danda'a ifuma keessaniif ta'a khalaas okay akkasi tiyya naaf dhiisa anu ifiifin beekadha dogorsuudhaaf isin dhufina Facebook keessa in dhufina in qeeballu nam takkarraa illee in qeeballu takkarraa illee in qeeballu kan akkasiiti kanaaf Jaal Daawud Ibsaadha amma ijoolleen teenya ta Wallaggaalleen isaaniif fiiguun hin agarre maaliif suuraa isaa ol qaqqabu dhabdanoo isinoo mee maaliif namni kun lubbuudhaan jiru namni kun goota dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa kana asiin gaheeti isinoo akka Wallaggaatitti maaliif suuraa isaa kana kaleessa maaliif wanni hin godhina mee maaliif egaa ijoollee birootti dhiisaa meenumaatu Harargee fi Arsiidhaa fi kana itti dhiisa Shawaa fi kana itti dhiisa isinummaanuu silaa maaliif wanni hin godhina barsaniifiin goota jechuun isa kanaa jechuudhaafin isin yaadachiisuudhaan wal akka Wallaggaan tunis Amaara yaaqi Amaara afaan Oromoodhaa dubbatu lakka isinis Amaarumay hiigaa uummata keenya hiigaa uummata Wallaggaa Amaaruma afaan Oromoodhaa dubbatu lakka isinii kunis cinaan tokkos kanaaf waan birootiin fiiguudhaa miti suurawwan warrootan amma dhufanii warrootan amma wareegamanii jaalmoo hidhaa fi maarreedhaa fi kana jala fiigaan oolina isaa warra amma dhufe baraarii naachoo bakka annasu baraarii waan ta'aniif isaan itti dhiisaa Jaal Daawud Ibsaafaa jala fiigaa isa hawaan adda godhee arraan tana akka nutiin kun mataa ol qabannee deemnu kan nu taasisee bar silaa Jaal Daawud Ibsaadhaan jiraanne wanni hin jiru bar eenyu maaroon hin jiru bar hin jiru dhugaa rabbi isinii kun akkanatti mataa ol qabattanii deemtan woboon achi keessa jiraannaan ka Jawaar Mahmad achi keessa taa'u bar silaa qaata ummanni matan lakkaa'e akkamma Jawaar akkanatti Amaara jala fiiguu kanaan akkam akka Jawaar amma Gondar dhaqee Gondar irraas deebi'ee gaawana isaanii san uffatee caljee taa'u kanaan Jawaar barbadiisaatiitu isa hiisisee bar isa dhoysisee bar sila akka dhiiraatitti hidhatee gaara seenee khalaas Jawaar hojii isaa ta duraa daran haareetti hojii haaree galmeessaa deema jechuudha rikoordii irraan gartani kana godha namni erguddaa warroottan nuti Oromoodhaaf qabsoofne jiru kun hundi isaanii Oromoo tanaa dalaganiituma booddee kutan jechuudha. Fakkeenya nama tokko kanii salaata jee wudu'atu
hogga bikka sijaajaadhaa sangee dhuufuun irraa baatu jechuudha. Gartee akkas ta'an jechuudha isaan. Kanatti akka hin taane kana maaliif ta'a? Hawaasni akka hawaasaatitti itti dubbachuu danda'uudha qabdan. Itti dubbadhaa nama kana faarsaan oolina. Badii qabaannaan badii isaatti mura. Egaa itti muraa badii isaa jawwee balleessitee jirta. Gaafuma gandaa amaaraa dhayite gaafuma asii goondar dhayite waan isaanii san uffate khalas ati dhoomteen majaadhaan itti hima. Irra guddaa faarsuu teessanii bara. Gartani kana haa jennu Harargeen noo eessa geessitan Hassan illee tokko eessa geessitan isinoo yaadattanii laata? Egaa Harargee uummata harka tumu. Uummata harka tumuu malee faayidaa takka hin qabne. Uummata akka hoomachaa bikka wanni itti ida'ameetuma deemu barreessin. Hassan illee tokko quba qabdanii pirezidaantii naannoo Oromiyaadhaa ka ture. Kan yeroo duraatiif waa'ee Finfinneedhaatiif waa'ee alaabaatti irratti ka dubbate quba qabdanii. Eessa qote laata namni sun? Lubbuudhaan jira moo hin jiru? Wayii quba qabdanii quba hin qabdan. Quba hin qabdan maa Harargeenis? Wallahi nama naasiste Harargeen tunis. Bar Amaara fi Harargeeni. Amaara. Arsiin duraanuu Amaara ni beekamte Arsiin Amaara duraanuu maaliif? Arsiin Amaarallee Amaara aslii sani Arsiin afaan Oromoo haa dubbattu. Maaliif isiin hoggaa afaan Oromootu dubbattu afaan Amaaraa ol keessa laayitii bara. Maaliif dhabuun dandeessu? Dhabuun dandeessu. Arsiin Amaara dhabuura Oromoo dhabuu tora wajaadhaaf. Mee ilaala amma wanni isaa hin dandeenye maaliif? Kanaafi bara. Akkanaa jaanii hin dhedhatan uummanni kun. Wayi Jawaar daddaa je'ee, wayi Jawaar hiriira bahaa je'ee, wayi Jawaar akkana tahaa je'ee jaaniitu musu saniituma isa eegan jechuudha. Bar uummata bar Jawaarummaan maleedhaatii nuu baanaan nuti waa takka illee hin barbaannu jee bara. Mata ajaa'iba! Bar uummata qaanyii hin qabne bara. Uummata Oromoo miliyoonni kanaatiitu nu harka jee bara uummata qaanyii takka. Amma nama qaanfachiisan dhugaa dhabe. Wallaahi nama qaanfachiisan. Hoggasan ol baatanii miidiyaa irratti nuti Jawaariin nu haa ba'u malee nuti qabsoo Oromoo jira takka barbaannu hin barbaannu jettan barsanuu. Yaaqii wallaahi hoggaa akkanatti isin laalle dhugaa rabbi a'uuzu billaa. A'uuzu billaa sababa manni kun eezumaa dhufeen jaa. Eezumaa dhufeen jaa wallaahi. Xiqqaa guddaa hundaa akkana jaabar. Nuti Jawaarummaan hidhaarraa nu haa ba'u malee wanta akka hin barbaannu Oromoo miliyoona meeqaa jiraa bara. Safaata gootan. Safaata gootan. Jawaar barra isaatiitu qabsoo Oromoodhaa gurguratee bara. Isinumaatu akka Arsiidhaatitti ol baatanii miidiyaarraa laayiviidhaan Jawaarummaan mana hidhaatii nu baannaan nuti qabsoo irraa hin barbaannu. Jawaarummaan mana hidhaatii nu baannaan nuti bilisummaa irraa hajaa hin qabnu jettan. Jawaar isin quba qabaame? Meegaa isin quba qabaa? Jawaarii fi Arabsee wanni itti wal dhaban ni beektanii. Jawaar woboo balleessuu irratti nama mudhii hidhatee dhaabbatu. Harka lafa jalaatiin. Arabsee nama mudhii hidhatee woboo deeggaruu irratti dhaabbate jechuudha. Garaagarummaan kana. Amma namoota tokko farraa Jawaar deebi'ee warra isaatitti haa deebi'u. Maal deebi'a warra isaatitti kamitti deebi'a? Warra isaa kamitti deebi'a? Namtitti woboodhaati. Woboodhaa bara. Isin woboo jabeessuu, woboo cinaa dhaabbachuu, woboo deeggaruu irratti nama mudhii hidhatee dhaabbatu jechuudha. Inni kamitti woboo tana hiikkachiisanaa irratti nama mudhii hidhate Jawaar. Wanni itti kan Oromoon hin dhinaanne ustee tetteessuun maaliif? Irra guddaa Oromoon amma bikka lamatti qoodamtee jirti. Ta Jawaar tuni warra hidhannoo hin feene irraa tokko jechuudha. Arsiidhaa fi Harargeen kolkoleen hangi tokko.
ifi farshaanni shawaadhaati fi kunis hangi tokko jechuudha. Sakaraanota tokko jira shawaa tana keessa. Gartanii amma beeran tokko nagarre beeranii nama dura jala hin deemina beeran kun ibliisa beeran kun shayxaana kaniin isin jee beeran sun amma mataa wal dhawan jechuudha laan gartanii ifi isaaniiti mataa wal dhawitee jirti ma wali buutee jirti tattaa isinin beetanii tattaa nuti bar original Harargee jechuun kan akka keenyaa kanaa bar mush Harargee Amaara akka ammaan tana Jawaarii fi Amaara jala fiidu tanaa miti no warra suuraadhaan fiiguu miti nuti warra fuularraa si beeku nuti no original Harargee jechuun kan akka keenyaa kana kan asirraa halaalatti si argu eenyu hojje kaasoo kanatti ilaalee beeka eenyu akka jaalate kanatti hin beekaan sigalee komentiidhaan eenyu abadu jala akka fiigu komentiidhaan eenyu jaalate akkana beena nuti komentiin tun ija qabdii namni isin jala fiigu jirtu beena gartee kana hunda wanni goone jechuudha gartee kanaaf arsii isin ummata qalbii qabu mitiiti hidhadha Jawaar jala fiigaan oolina gartee Oromoo shuruuf kaawa zaahir isinitti himna dhugaa rabbi Oromoo shuruuf kaawa hogga Jawaarummaan hidhame qofa live irratti ol fiiguudhaa miti no Oromoo shuruuf kaaye an dhugaa jirtuun isinitti hima Oromoon ni beeka waan isin taata waan isin beekaniif hin dubbattu Oromoon laalteetuma cal jette Oromoon an dhugaa jirtuun dhoosaadha namni firraa itti dhiise gartanii hidhannoodhaan tolte wanni hundinuu Jawaar faarsuudhaa miti suuraadhaan wal faarsuudhaa miti no nama du'e qofaan fiigaa ooluudhaa miti namni nama lubbuu qabu faarsa kana nama lubbuu qabu faarsi nama du'e fiigaa hin ooliniin maaliisi nama qaanfachiistan haggaa jidduu Jawaar hidhaa jiru san nuti Jawaarummaan nu baanaan nuti waan biraa hin barbaannu jettan yaaqii nama qaanfachiistan dhugaa rabbi laata ummanni kun Oromoodhaa hanga namni isin hin jedhu takka geenye bara Oromoon toon dhiisu maatii miti wallaalomminis keessee jiraa Amaarummaan keessee jirti jeeti biraa namni calje ani garuu niin facaafadha jechuudha kanaaf baqlaa waa isin jechiif isamiidha isin nama waa isinii faarsu feetan ammaas nama jawwee koo bulloo koo bulluqqoo koo maarree koo jedhu feetan ammaas no jiroonni kasii namni qabsoo Oromoodhaa gurgurate Amaaratti garee Amaarri waan adii sanitti kakkaa'e namanni asii goontar dhaqee nuuf diina akkasi beenanti dhiira jechuun kan hidhatee gaara galeettu dhiira kan jaalmaarootti dabalameetitu dhiira jechuun sani Jawaar bar Abiyyi wal fakkaachuudhaaf Abiyyi wajjin madorgomuu fedhaa bar wallahi miskiin jeebar Sheekh Aminii biroodha miskiin jeebar miskiin hanga isaan beekne bar Jawaar ogaa akkasitti suuraatti fiddan san akka Abiyyi dhaabbachuu fedhaa bar garuu hin taaneef haa dubbiin sanii miti bar suuraa tanaas ilaalee achi dabarsee suuraa tanaas ilaalee achi dabarsee suuraa tanaas ilaalee achi dabarsee maaliif tan Daawud Ibsaadhaa keessan buusinaame maaliif suuraa Daawud Ibsaa maa keessan buusina tiyyamaa keessan buusina hayyee okay tiyyamaa keessan buusina maaliif suuraa tiyya keessan buusina yoo tan Daawud Ibsaatillee keessa buusuu baattan silaa namni suuraa hayyuudhaa hayyu duree nama dhaaba kan asiin gahe suuraa Daawud Ibsaadhaa nama kabajamaa san namni Oromoo miliyoonni meeqa kabaje Oromoo miliyoonni meeqa simate takka kan akka Daawud Ibsaadhaatitti simatamee hin jiru beekin Jawaaruun simatamne takka akkasitti Finfinneetti hanga Jawaaruu ajiib jiru takka
laata nama kana lakka oromoo hundaa jaalata jechii fi sabii hunda oromoon guutte finfinnee tana amaadhi bikka seenuu dhabe oromoon lafa jala ol baate musa miiraanu gabbuutee hanga jee namni fira fincaanuu takka akkasii simatamee jechuu jaal daawud ibsaadha gartanii nama kabajamaa kana suuraalee kaleessa jawaaritti kan namte san keessaa hin dhabe jechuudha tanaafin jallina keessaniin isin balaaleffadhaan yeroo hundaa'u ummata jallataadha isin suuraa nama lubbuudhaan jiru gartanii keessa buufadha ta duuti qofaan fiigaa hin oolina namni akkamitti du'a qofa jaalata yaaqi akkamitti ayyaanni guyyaa goototaa jee guyyaa nama du'ee qofa akkamitti wanni akkamitti shaamana fidda guyyaan goototaa jechuun bar lubbuu takka ta kuttee fi lubbuu takka ta jirtu ta waliin kabajuu qabdu bar gartanii tana godha aadaa badduu nun barsiisina aadaa badduu ummatan barsiisina aadaa badduu jenereeshina lafarraa ka'uu kanan barsiisina barsiisanii jirtanii yoo silaawi warra achii gadii san gartanii hin barsiisina aadaa teessan fokkottuu tan hin barsiisina tana godha yeroo waa gootan waan mul'ata qabaa takka waan silaa ijoollee xixiqqishoon lafarraa kaatu irraa babbarattu artanii abaluun kun abaluu ja'amaa nama lubbuudhaan jiru nama oromoodhaaf waan hanganaa kana godhe jettee barsiistan ka du'ees akkasii barsiiste jechuudha dura ka lubbuudhaan jiru kana barsiista achi booda ka lubbuudhaan kute kana barsiiste jechuudha ammoo amaara irratti haa xiyyeeffannu amaara irratti xiyyeeffadha gartanii amaarri imma maal jee oromoon yookaan woboon shaneen ummata nama nyaatu ummata nama gubuu ummata nama wanni godhu nuti sanii ol taanee argamuudhaaf deemnaa jechuun akkas isin goona jechuudha akka isin godhaa turre akka nama godhaa turre agartanii jirtanii ammallee akkas isin goona oromoo jechuudha gartanii hidhadhu hararge harka qullaadha hidhadhu mimirqaanteet magartee miidiyaa hoggas jala qaban tiivii hoggas jala qaban nuti harargen asiin jimaa fira bubuusaa mancaa samitti waliin qabin mancaan qawwee siif hin ta'u mancaan rasaasa siif hin ta'u dhageessanii mancaan rasaasa isiniif hin ta'u hidhannoo hidhadhaa somaalee gadhee hattanii bitadhaa deemaati bitadhaa deemaa bitadhaa gabbuu ati bitadhaa hangaa maali dhufee mataa keessa isin dha'uun eegina arsiin jawar qabdi isin hidhattu hanga jawar hidhadhaa ja'uuni hanga jawar hiriira baha ja'uuni hiriira hin baatu oromoon diyaasporaatuun guutuun hiriira hin bahan ummata hiriira ba'u miti silaama yeroo kanaa tana namni hiriira baha jawar eeguudhaa miti hiriira bee akkamitti wal cinaa dhaabbannaa akkamitti gargaarsa walii goonaa irratti namni hiriira baha jawar ta'anii eegan jawar finfinnee keessa taa'u jawar abiyyi wajji hojjetu kam tattaatana jawar Itoophiyaa jedhaa bara jawarii fi Adaanech Abeebee tokkumaa baraarra hay maal taatano jawar jechuun Adaanech Abeebeeti isaa bitaayyee walqixa jechuudha abiyyiif hojjetanii gartanii dhaabni isaaniitis kan kaafaa'utis sanuma jechuudha garaagarummaan maal kanaaf diyaaspooraan akka diyaaspooraatti silaa rakkoo amma deemtu tanaaf kana arkee waan amaaritti jiruuf kanaas arkee walillee kakaasee akka ummanni keenya kun hidhatu waan adda addaa godhuu qaba ture
hin godharree ta'aniituma Jawaar eeganiiti. Jawaar Abiyyi fakkaachuudhaaf hogga suuraa namni itti fide suuraa kana ilaalee achi kan tanaas ilaalee achi kan tanaas ilaalee achi kan Abiyyi ta'uu feete akhi billaa aleek. Abiyyi illeen akka isaatitti warroota mana hidhaatii bahasan gartee dhufee yaamee irra deddeemee maal godhee gartee wanni godhee jechuudha. Nyaata nyaachisee jechuudha. Galata qaba dhugaa rabbi namnummaan kunu. Galata qaba. Garuu galata hin beetan isin Oromoon nama isin ajjeesu beetan. Oromoon nama isin ajjeesu faarsiti. Amma Tigreen amma dura Oromoo daaraa kutaan turre. San faarsitee jechuudha Tigree. An Tigreen faarsu. Nama guyyaa tokkollee taatu tola sii oolee gartee mi san faarsi. San cinaa dhaabbadhu. Oma fedhee haa ta'u. Gartanii. Amma ijoolleen teenya mana hidhaadhaa turte sun gaafa abiyoot kaasaa hidhaa harkan 4 kiiloo san keessatti gaafa inni isaa yaamee simattee nyaataa kana wanni godheef isa kana dubbisuudhaaf akkana jaanii bara. Ilma Zinnaash oduu kaayyachaanii turan biyya Arabaa tana keessa. Isinumaami ara kunoo si yaameetiin si nyaachisee jaa. Deemtanii waan harka namaatti kuftaniif hin dubbatin akkana jettan waa'ee siyaasaadha. Keessattuu biyya Arabaa ta'e hin dubbatin. Uma siyaasaadhaan dubbatin. Anamma silaan isin ta'e anamma silaa ijoollee biyya Arabaa tana ta'e uummata siyaasaadhaan dubbadhu. Maaliif jennaan? Hay fatara asitti nyaadheetiin fatara biyya Arabaa tana nyaadhee booda laaqan achitti nyaadhaa Finfinneetti. Qabanichi naga darban. Biyya Arabaa wanni dhufteef if jijjiiruu qofaafi. Jireenya kee jijjiiruudhaaf malee waa'ee siyaasaadhaatiif kana bukeessuudhaa miti. Akkamittiin jijjiiramaa qofa yaati. Biyya silaa namni itti hojjetee itti jijjiiramu keessa jirta. Biyya sanuu shamarran illee itti namaa sobaman keessa jirtan. Shamarran 15 fuutanii bakka takka kaayatanii tanarraayis waa hiitanii tanarraayis waa hiitan keessa jirtan. Maaliif shamara Oromoo tanaatiitu shamara gowwaadha. Gartanii shamara taa'eef haate yoo ateetteen lakki jettu. Ani jaarsa kiyya maleetti. Ammoo wanni ani arke shamarran tun hogga qabamtee kara biyyaa kana gabbuute akaafaa isii jiidhaa san qabattee isiin. Akaafaa jaarsa isiidhaa kan jaarsa isiitiin adda deemte kafannistee isiinis jaarseera qabachaa deemaa turte san saniif khitri gabbuufatte. Warra biyya galaqun hundinuu warra ilmaan qabu. Hundi isaanii. Meekaap magaali dibatanii gaasitti waan biraa fakkaatti malee. Yaa walakkaa meekaapiin kun nama godhaaban nama kana. Amma tana akka munaa jamaaltuun hin qabdu laal meekaap hin qabdu. Hin qabdu isiin. Irra guddaa shamarran ta'e najimmaatuun hin qabdu waan akkasiisan. Hedduu meekaappii kana hin dibatan isaan. Dibatan. Takka waan dibattee khalaas akka waan hoggaa heerumuudhaaf hin deemaa jette hoggaa dhaluudhaaf deemtu akka waan isiin ilmoo hafuula isii fakkaatu hafuula meekaappiidhaa fakkaatu isaan dhaluudhaaf deemtutti. Obboleettiitii sitti himu fuula si nyaata malee waa takka illee siif hin godhuuti maallaqa keessan fuudhii keessa kaayadhuuti warra keessanichi ergi du'aayii fudhadhu haadhateetirra. Haadhateetirra du'aayii fudhadhu naasitti hima. Biyya Arabaa ammaas biyya keessatti dalagattanii ittiin jijjiiramtanii. Dalagadhaa. Waa'ee siyaasaa dhiisaa. Akkana jettanii waan faffaarsinaa. Gartanii? Isin uummata ifiifuu rakkoon isirra gahu wanni jechuun. Hatta Jawaarumaan faarsitaa horsan kunis waa takka isin bu'aan qabu Jawaar ifiifuu. Biyya keessa taa'u jira isaa fi Adaanech Abeebee tokko bara. Jawaar jechuun Adaanech Abeebeeti. Taa'ee danda'aadhaati. Tokko uummanni Itoophiyaa bidha. Bakka. Kana godha.
ati goota kennattu itta ati goota kennattu itta yaani bar beeran tokko jira kan inboxi kan keessa iyyu yaa booni iyyiti beeri kan laaleet waan beera kana sama sagaleedhaan hin beekaa beeta beera kana kanatti Jawaari iyyitu tan nama argitu takka jira beeta afaan distiidha kan laaleetiin aboo deemee obbadi deem qaama hedi kan deem dem sabuna bi shampoo inboxi keessa si kaayatiin jira fuudhiiti ittiin diga durmaan jira khalaas qaxita hogga dhufte sabuna bi shampoo garti mana arabaa keessa teessee bar achiraas iyyiti bar matbaqa keessa teesseeti achi as iyyiti bar baklaa wajju tuqee ay namni tokko ani eegaan oromoodhaaf hin qabsaawaa jee bar tuqamuudha qabaa bar maaliif dogoggora uumaa waan deemuuf tuqamuudha qaba ana kanam tokkootitti waan hin dogoggora uumuuf waan hin waan adda addaa joof kommentaatoorri kan na faarsuu fi kan na arrabsuu jira jechuudha lameenuu biraa qabaachuudhaan qaba kan na arrabsuus qabaachuudhaan qaba maaliif na arrabsa ahaa waan arra na arrabseef kana boruunii sirreeffadhaadhaan jedha sigale akkas ka Facebook fireentummaa na gaafatu hundinuu kana jaalatee miti bar kun kana gorsuudhaa dhufu kun kana arrabsuudhaa dhufu kun ammoo akkamatti garteetuma gartee keessa kataa ka shamarran faa laaluudhaa deemuu jira kan akkamatti taa'eetuma shamarra tanaa jira tan suuraa gadhiistu tana faa taa'eetuma laala kanatti goroodha kana bira gadhiisa akka dhiira teenya ta'a argeedhaatiif dhiira teenya ta'a arsiidhaa gurra firra gadhiisee kan taa'u takka mee amma inboxi keessa laalame dhiira arsiidhaatii fi dhiira argeedha akkana teechiistuudha ati akkana hin jenne akka dhiirti teenya tan duraa tan jimma jettu takka dhiirti jimma amma dhiidhiistee jirti imma dhiira arsiidhaatii fi dhiira argeetii jira amma kunoo wanni tiktok kana keessa dhugaa rabbi Jawaari irraa jaalalaa si qabe Jawaari irraa maal jaalalti na qabe du'a amaara akka isaa Jawaari amaaraati eega Jawaari atummaa yookaan jaalalti irraa si qabde malee nuti jaalalti irraa nu qabdu no nuti jaalalti irraa nu qabdu jira kunoo jaalmaaroo jaaniin gaara keessa jira jaal daawud ibsaa jaaniin katiqqishollee taatu tola oolu kunoo kan akka wanni kanaa jira kunoo abiyoot kaasaayedha garte kanaa jira amma guyyuma tokkollee maaliif Jawaari nyaata godhee isiniin afeerin mee maaliif ijoollee biyya arabaa tana guyyaa tokko nyaata godheen wanni hin godhin mee maaliif hin godhin kolkolee hunda amma ijoolleen biyya arabaa tun qoomtee buuti moo kam mee Jawaar jo inni godhe garten jo inni guyyuma tokko nyaata godhee ijoollee tana otoo soomanni kun hin beeni nyaata afeeree isaa yaame tuna ja hiyyamu kam hiyyamu wallahi hiyyamu kolkoleen afaan qullaa asii faarsiti tabira waa'ee gargaarsaatiif kana abdii geetaachooti ergadhaa maallaqa warroota nama gargaaru feetan abdii geetaachoodha mucaa jimmaasan isatti ergaadhaati inni hawaan adda addaa godhu nama na harkaa hin jenne nama kaameeraa ofirra qabee wanni hin jenne nama ifiin goggoone nama sani abdii geetaachoodhaati isa sanitti ergaa waan takka godhu warroottan kun warroottan ifiifuu biyya arabaa kana dalagachuu hin dandeenye biyya arabaatti ifiifuu waa takkallee godhachuu hin dandeenye silaa namni biyya arabaa tanatti dalagateeti gaafa biyya gale nama gargaaramoo kam amma kolkoleen biyya arabaa dalagachuu hin dandeenye tun biyya buuteeti namni keenya kun akkanatti jira namni keenya kun akkanatti wanni ta'aa jira oromoo teenya cinaa dhaabbadhaa haadha eeshaadha maali kun maali amma ijoolleen takka warroottan biyya arabaa kana turan waan akkasiisan dalagan jechuudha atuu dalagattee biyya namaa sanii oliin galleeti wanni biyya keessa dhaabbattee iyyituuf maali miskiinni akkatti jiraatutti haa jiraatu dhiisi miskiina kaameeraadhaan hin rakkiniiti qalli akkatti jiraatutti haa jiraatu ammoo ni gargaarreetta miskiina kaameeraarra dhaabaan oolina
مسكين كان غوني كاميرا رندابين يا أخي وانا تقول ربي سعر خلاص كفاية نتين فين وانا كسيسن ونينا نجيب وخيستو كنم تقوتي والله كاميرا واحد أبو ونينا نجيب بيف ما دمنو ماتو ستكان ما انتناتو ننتول تلقى ربي مالف كان أركادا كاميرا سربو جرى بس يجيب بتاعه وان فكتو نما خنو دافي ديمتو سن كاميرا رنقبين غاري متي nama duraan qabaachaa ture nama guyyaa keessaa dhabe ta'uutu man hin beekamu namni kun qalbii cabsuun hin silaa nama akkasiisan suutatti yaamteeti bira gatteessee hootu bikka takka dheenaa jettee fuutee kuttaan mana geessitee akkasitti wanni gootee jechuudha. Si galee akka nam tokkootitti ta'anii biyyaan keessa jiru tana keessatti hojjechuudhaan qaba hojjedhee nama kiyyaaf waa achi erguudhaan qaba. amma ijoolleen biyya arabaa irraa Itoophiyaa dheeyitee akkana kaameeraa nama dura qaqqabdee iyyitu tuni warra biyya arabaa tanatti waa takka illee hin dalagatin namni duraan biyya arabaa sanitti waa daddalagateeti achi maallaqa isaasanii hanga tokko ol kaayatee hanga tokko miskiinaaf waa godha jechuudha. Gartani kana mee Abdii Geetaachoo laalame Abdii Geetaachoo biyya arabaa ture hin turre Dubaay kadhaqeef waan takka takka godhuudhaaf dhaqe lallaaluudhaaf bakka hawaasa isaatiitu achi geesse higammachiisee jechuudha. Baru manni keenya manni jimmaa kun barra oggoggaa isaanirraa dhadhalachuun barra wallaahi arjumaadha bara waggaa jimmaraa madhalachuun barra eeybaa bara dhugaa rabbi jimmaraa madhalachuun eeyba arsii kolkolee tanaa fi harargee kolkolee tanarraa madhalachuutu abaarsa ummata nama jala fiiguudhaa fi amaara jala fiigu malee faayidaa takka hin qabne ummata waan godhu hunda nama agarsiisu isin akkasii bara ijoollee jimmaa dhugaa rabbii isin ifitti boona dhugaa rabbii amma arsiin way garsiisti hogga waa goote gartee suuraa siiti keessin taltiniis madheertiniis ani kun akkana godhee naannoo kana maallaqaan kana deeggareetiin jarajee suuraa isaa jee bira dhaabbata yaa akhi sawwayta walaa sawwayta hada nafsak roho takhabbi deem dhokodhu higade hay miskiina maaliif onnee san keessa teessa waan goote khalaas qalbii te jala hambisi waan namaa gootan qalbii namaa jala ooftan jechuudha dhukkuba namatti taati wanni akkasiisu wanni takka odoo hin feenetti garaadhaan odoo hin feene namaa kannan takka akkam nama fiyaa bara akkasii jechuudha. Hogga waa namaa kannitan qalbii takkaan gartanii faayisaaf qulqulleessii kan wala khalaas. Kanaaf Abdii Geetaachoo wallaahi dhugatti hedduu nama gaariidha. Tanaan jaabaran Mayaasmiin amma irra guddaa shamarran keenya ni jira shamarran harargeedha warra dhoysa kana tufaadhaa jira warra asirratti ol ba'uun feenee jira amma arsii yoo fudhatte irra guddaan isiin harkaa dheettummees irra guddaan isii irra guddaan isiin harkaa dheettummees hogga waa kanitti suuraan isii bira dhaabbachuu maalinni hangeenni kanneen sunis bira dhaabbate jechuu kana jeen dhaabbataa bara هو أبو لوك كانت وأنا كنا أقول يسبونا خين ياجا هذا مو سبونا هذا يعني شوفوني دابر هذا كنا أركا دابر كيف هذا خسي أركو ربي كفاية بني آدم سأركو باتو ما زيغودا أنا سأركو باتو ما زيغودا ها خناف يولي تنجي تارسي دا شوفوني ديزا نما خيسا خرقة تقرتن صوتتي حركة رفجلاتي وان قوتن قودا الجاو ساتتا كفاية أبان فدفاع إسنها بيكو فدو إسنها ديزو واني صدقتن صدقان روي سعفيتي ربي نكستي سوابني إسي روي ساغنا ديتو إرقودانا تانا فول ما سيدا وابر
nama salaata namni na harkuu jee salaatu gartanii nama duratti hudduu ol qaqqabu hogga nama harkee fi fiigu osi jaajaadhaan hogga keessummaan dhufte kabar kana salaatanii hin beene kabar akkaataa itti wudu atanuu hin beene kaasii fincaan irra yaa'u si jaajaa fudhattee fiigi amma mee laalaa mana nam tokko laalaa be mana nam tokko laalaa hogga nama bira dhayitan bee laalaa harakaa isaan godha mee laalaa ani keessattuu hedduudhaan waa laala onni xabiimatiyya maaliif assalaamu alaikumii naa deemtuus niin beeka namni kun na laaluudhaa dhufee na salaamuudhaa dhufee niin beeka amma namni tokko hasiyaajaadhaan mana kana keessa fiiguu jira salaanni kun meeqaa hin beekne kan attaayyaatu hin beekne raka'aa meeqa zuhuriin hin beekne ishaa'ii raka'aa meeqa magariba subii hin beekne jechuudha hogga namni ol dhufuudhaa dhiyaate sijaajaadhaan fiiga jechuudha siigale Musa Abdulaziz Arsii hogga wayii arsiidhaa kaasan kana badis mataatu isin naannawa dhugaa jirtu isinitti himnaatii gattaa mamma dhageeffadhu hogga waa kan tan nu harkaa hin je'inaadha zaahiri kun baqqalaawaadha dhugaadhaan isinitti himaa gartee hogga waa kan tan nu harkaa dhiisaadha qeeqaas fudhadha tabiraa hararge wanni ati gootu rakkataa keessan nama keessan ka qabuutti bilbilaati namni keessan ka waa qabu waan takka haa godhuufi dhageessani amala badaa akka arsiidhaa kana dhiisa amala badaa akka arsiidhaa arsiin amma waani gargaarti garuu na harkaadha guddisti feesbuuk irratti ol baatee na harkaa guddisti sigale ammoo harargeen nama isaanii bartuun jabduu teenyaa tummaarree teenyaa jaaniiti qilleessa irratti jabduun teessan ta miskiina keessan quban qabni an dhugaadhaan isinitti hime isiniis dhugaa jabtuun cabsee isinitti hime isin haaseenuuti sigale yeroo nama gargaarta yeroo namni harargeedhaa tokko rakkate hin booyina odoo ka rakkate sun hin boonye kan isaa sagalee ta'u kun iyyaa bar booyaa bar maali aadaan fokkottuun harargeedhaa sun maali wanni kanaa yaaqi walitti qabtee sanuu boochii bar ka rakkate kun bira ta'a ani isinii ilaala hedduudhaan isin ilaala ummata bada amaarota viidiyoo teessan san fuudhee sheer godhuun naaf hin taane malee silaa fuudheetiin sheer godha dhageessanii amaarota harargeedha yeroo namaaf sagalee taaneettanii ol baatan abbicha hogga bira keessan abbichuma yaada irraa fuudha bira teessee ani silaa jechi jiraate akkanaan jaa jee boo'aa barsanu sanuu namni keenya harargee kun hogga akkatti fokkatu boochi amaararraa tura akka ummata keenya kajimmaa kana gartanii akka isaanii kanatti rabbittiif kannaati waan gootan godha sabu amaaraa harargeedhaan kun eessaa dhufee hin jaallu barsanuu garaa kanas si gubanii ansanuu akkaan itti aaru sanuu annamnummaan oromoodhaa tokko akka ol bahee rakkadhe joon fedhu abbaa fedhe haa ta'u fedhu arsii haa ta'u fedhu waan hin godhuuf san harka lafa jalaatiin waa godhaaf hoo khalaas fudhadhu kuti hin dubbatin nuti maqaa kiyyanan kaasin fudhadhu kuti harargeetaa fudhadhu kuti nu waan jaa khalaas nama jechuun kan ani wanniin harargeerraa jibbe niin arke hedduudhaan isin laale hedduun isin laale takkarra lamarra sadii ilaa hanga 10 isiniif laale yeroo isin gargaarseettanii namarratti wanni taatan harakkate ka hin boonye harakkate ka wanni hin jenne kasiraa sagalee taanaaf jee dhufu hun booya imimmaan booya ta isaa keessa booyamoo
laata tanama birootiiti keessa booyamu akkamiin beeku baran dhufte hagargaaru yaaboo namni kun akkana ni beena akka namni Harargeedha na gargaaraa jee fuula duratti hin baane amma garuu Harargeen deemtu tun hin jirtu nu bira tun teenyaa miti yuutuubiin ittiin guddifatin ay nama boochanii ifiif boochan malee isin bira ciisee aja'u sun hin booyu yeroo hedduun isin laalan yeroo hedduu warrootan loqota Harargeedhaa dubbattan nama rakkate gargaaraaf jettanii boochan gartanii harakkata kan hin boonye isin boochan suuta jaa suuta aadaa fokkottuu takkaan deemtaniiti ummata fokkota yeroo namni rakkate qofa ol hin fiigina namni odoo hin rakkanne lafarratti if jaara maal goona akka ummata Jimmaa kanatti deema amma Jimmaa maal gootiin beedanii yeroo namni rakkate qofa fiiguu isiin community cimtuu takka qaban akka Jimmaatitti community if dandeesse akka Jimmaatitti sigare Jimma tun bar duraan community maa fi ummata kaawun qabdu ture faffacaatu turte bar Jimma akka Jimmaatitti if jaaraa jechaatiin hin turan kanneen ani Harargeedha gaafa isaan gruppii isaanii keessa naqan akka Jimmaatitti Jimma taati deemaadhaan jechaanii ture shurufkaawa Jimma shurufkaawa akka Jimmaatitti iftaa akka Jimmaatitti nama keessan cinaa dhaabbadhaa jechaanii ture nama kana banni onnachisiisa akkasitti Jimma akka Jimmaatitti iftaate rakkataa isii cinaa dhaabbachaa jirte jechuudha waan duraan maallaqa ol keessa jirtuuf maallaqa ol keessa sanirraa fuutee kannite jechuudha haareetti ati gandarra deddeemanii abalumee maallaqa biti jaanii hulaa namaa dhadhawaan oolan jechuudha namu ji'atti waan baasu qaba shamarri isaaniitis dhiirti isaaniitis keenya Harargee kunoo akka waan salaanni asriidhaa gee salaanni makriibaa ishaa'iin subiidhaa geeseetti azaana bas maali kun yeroo san namni waa takka illee hin qabu ta'a yeroo saniifuu namni kun haajamaa ta'uutu mala anu yeroo saniifuu haajamaadha yeroo akka malee isin namatti dhuftan san yeroo sanaaniifuu naa maallaqa barbaadu faana dhuftan hay anaa maallaqa faranjii tan akkamittiin sossobee irraa fuudhaa jee ifiifuu pilaana keessa dhufu pilaana keessa jiru dhuftanii na harkaa waliin laayitan jechuudha kanaaf aadaa fokkottuu akkasiisan dhiisaa uummata keenya Harargeedha wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu warroottan ammaan tana dhuftan isii galee yeroo namni dhukkubsataa saniin ol hin fiigina gruppii takka jaara gruppii tan nama shuruf koytu san godha hay era baddo gurbaa keenya Harargeedhaati baroota dheertu tan nama dubbisuu hin dandeenye boodaan dubbisa qalbii takkaan isin galee kanaaf yeroo namni rakkatu yeroo san ol fiiganii namaan hin jeeqina duratti waa lafa kaayachuu danda'uudha qabdan duratti yookaan wanni isin gootan ni beekanii namaa jira namootni jira namootan nama cinaa dhaabbachuu danda'u Omega hawaasni keenyaas akkana jira hawaasa kanarra gaasumaatiitu wayyaadha inneeti sitti dhufne mee waan dandeessu nu cinaa dhaabbadhu jettanii nama tokko dheetan nama jabaa tokkotti nama silaa isin miidiyaa irratti ol bifiidan tan akka su'aatta nafaadhaa jira su'aatteenya maarree teenya jettanii tan akkana fifiitanii tan agartanii kanatti ililli akka ililli dur namni kanatti harka qabatee suuraa ka'uun takka agartanii namootan akkanaa yoo waan akkanaatiif isin hin taane maali bu'aan go maali YouTube fi kana irratti ol yaamtanii gaafii deebii qofa deebistan afaan meeqa beektaa afaan kudhaniin beekaa afaan kuunu afaan wanniiti tokko afaan distiiti tokko afaan
شرباتي توك أفان بديناتي هذا ما ينفع. لا 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 نوتي أفان سنج على لا بينا بر دي من نكاتشو. أنا يو عرب ندفع 60 عرب دا. يو سوداني ندفع 60 سوداني تا. لقطة ما جيري شوفان عرباتي سان. هون أنا. عرب ما خناو يو عربني خبرات في عرب خل لقطة خم دبت عربني كون عرب إيساتي أكا 60 دبت دا بيجود. ولي قالي. جيغالي خناف أمتا خينيا خجيدا واني سينغوتان سلاو إسي ركتا خيسا وليبو شيرين غوتاني شيرين غوتاني متى بدأتو خيسان ركتا خيسا وليب شيرين غوتان ركت ما هرر جيرا تو قرر جين شيرين غوت مالف أمار اللي أمار إتي بدأ أرموتان خيسا نمني إتي لفي إتي بدأ هستي قبو هرر جيما دينجور أرسين من أركان أركا يتو ملي همين يكسي سنين كبدو أرسين واني لالي أركوراي واني سنين كبدو أركا يفراد دايسين ومتا لفت كبدا داتي متا هاشي دماس هستي كبدا نماس هستي بدو تك كبدان سمي سلا توباتني نمني خيسان كانت تففجو سلا نما cina dhaabbattan jechu bada ummata badaadha dhuga anamma harargee dhaboo gam wama isin qabdanii inni isin hinjaa wama isin qabdanii isin hinjaa zigale khana gartani ammoo wal gargaaraa yoo jettanoo nama cinaa dhaabbannaa jettan nama tokko amanama akka ummata keenya khajimmaa kanatti nama tokko hayadda سيقال خانة خبرة أما جولين تنيا دار سيرا أحمد بوسنا بالي تيجا أحمد بوسنا بالي هدو بك أداد الدمي وني قرا قاد باديات أنا هم تخيس وني جي سيقال نمني سون نموان أدى قرآن وني تي هاقلتهم لغتي هدو نما غاري دا مالي أورمو تنادي تو غدهون دخيسة جراتا هنتو تافي أورمو نكتوكو هنتو تافي مجلديسي مالي أورمو بي مجلديسي كتوكو بك سلا علمي نما نجراتا جي أما نون دخيسة جراتا نجو قربان سون بك أدى بك سلا نمادي تو أتخيسة جراتا جي إجادة نون دخيسة دكيتي إجافتي اتدكي وان سلا قد أمو في دندون تقود أجرا هاقلتهم akkasuma wajjin hawaasni keenya kan arsii kunis nama waan akkasiisan waan nama godhu wayillee itti erga jechuudha haa galatooman asirratti inumaatu bar silaa argeetun akkuma arsii kanatti na arkan arkaallee silaa jettee bar ummatuma sii kanaaf waa goote bar gaariidha bar akkanumatti bubbeen na arkan arkaa jettee olfiiti amma moo kootaate nama keessan kana gargaara jettee hin jiran yelluu babuutaa weellu waraanuma Tigraay kana harka kan nateetuma wanni teetuma deemu jechuudha murkonya waraana Tigraay kana hogga nyaata dhorkatan nyaata mootummaan Itoophiyaadhaa yoo nyaata yoo kafeetan taateen karaarraa hiiqa hanga wanni nakkanaa kun makeenaan hanganaa kun isinii seenu karaarraa hiiqa hogga nyaanni sun isaanii dhaqe nyaata san nyaatan beela duraan ijaa fi turanii kana hunda irraanfatan jechuudha haaretti lolaa qophaa'an jechuudha. Anama silaa mootummaa Itoophiyaa kana silaa ta'e guutuutti inni irraa hidha. Haa isaan qawwee isa lama hidhe. Guutuutti jechuudha. Asii waan Itoophiyaa nyaachaati achi Amaara ijisiisan jechuudha. Ha'i keefa hada. Abiyyi bara harka isaatiin nama dhoosisu bara. Dhugaa rabbi anama abiyyiin kun maatu na shakkisiisaa kanaaf
wanni gootan harargee teenya hin dhiyeetiin si yaama silaa waan bareedduu takka silaa gootan harargee tiyyaan jaa teenya jeetumaa yaama teenya addee namni hogga mirqaanee garteemi hujii teessaniin hogga wanni ijoo harargee tiyya jaa arsii tiyya jimmaa tiyya jaa hogga mirqaanee isin irraa qabu hogga wanni isin dalaytan sun nama gammachiistu si galee namni abaluu teenya siin jennaan si galeemi ati 50-50 dhalaan kaanu 50-50 isaan jaansan achirra jirte jechuudha. Kanaaf wanni isin gootan akka uummata keenya ka Jimmaa kanatti waa lafa haayaa. Shi'amiin kana faarsaa ooluudhaa miti shi'amiin itti waa kannadhaame namni jabaan isatti waa kanna waa waliin qabaati isatti kanna yarrabtu haali irra hawaa rafeetiin fe'eetiin agartu maati shufni keef hanawwar dhalaa meekaappii dibattee akka kiyya kanatti dhiftuu bara irra guddaan dhalaadhaa bara waan diimaa ta'eef akkanatti natti aartii bara. Takka ani baklaawa kanaan jibbaa ani baklaawa kanaan jibbaa itti hogga jaarsisii bira ciisi qaybiifu gurraattiidhaati jaarsisii gurraacha kanatti wanni taati na baareesettee fiitimaadha jala alhamdulillah rabbiin araba godheen na uume duraanuu iti mi'a baklaawa kabeetu dhala arabaati malee dhalaan teenya oromootuun dilasii miti mi'a kiyya kabee yoku araba qofaatiitu beekaa bal faranjii tana garuu fuulan kan nuban waan hin qaburra fuulan kan nuuf faranjii asii galee taakkasiiti ammoo gama dubbiidhaatti tokkachi deebinu baale miskiinaa baale miskiina baale ummata hin dubbanne ilaala baale garteemi baale laal rakkoo isaanii tana hawaasin uni beekaaf ummannummaan hundin uni beekaaf kanaaf ustaazotaa fi kun hundinuu cinaa dhaabbatanii waan adda addaa godhaafii turan ummata keenya qabaale rabbi bira haa dhaabbatu ummata nagayaati ummata sagalee hin qabne maas cal jeetumu inni joo amma ummata akkanaa kana yoo sagalee hin taaneef badduudha jechuun wanni ati duraan lafa kaayette hundinuu si jalaa batti si galee oromoo tana keessa warra hedduun dubbannee jira warra sagaleen isaanii hin dhageemnee jira baalemma oromoo keessa ummata akkasiiti wallomma shiftaadha ummata laayiviirlee bahee fudhaa dubbatu ummata diinallee garagalchuudhaan na beekamu jechuudha wallo isaan sagalee ta'uufiin hin feesisu ifiifuu isaan ummata sagalee ifiif ta'u garte arsii fi harargeen ummata wal jalaa nafne ummata asii haada achitti hidhee achiin si jalaa sarkisu jechuudha isaan ummata akkasiiti beekaman isaan jimma mogga deemanni ati oromoodha ati Itoophiyaadha ani Itoophiyaadha jimma bira buluu dandeesse jechuudha ganda raachi bee yoo dhayite qofa ani oromoo dheettaan gandammoo abiyyitti amane kana jala yoo deemte ani Itoophiyaadhaan khalaas inni Itoophiyaadha inni ummata Itoophiyaati jaa akkasii jechuudha ammoo jimma wanni inni irraa jaaladhu yeroo gargaarsaatiif kana takka ta'anii deeman tokko ta'anii bikka tana gaariidha bikka tanatti gaariidha isaan jimma wanni inni isaan irraa jaaladhu sii galee amma abdii geetaachoodha akka jimmaatitti akka rakkataa furaa itti gaafatamaa jimmaatitti waan adda addaatti ergan hamtuu takkan jaanii
amma silaa keenya ta'e ati ka akkana ati ka maallaqa keenya nyaate ati kan akkanaa jaan keenya silaa ta'e si galee hattan ka arsiitiin akkas jaanii amma ilaala jimma jala dhaqaa ilaala namni isaanii akka itti naamusa qabu akka itti adaba qabu akkanaa ja'anii waa takkan jaan nyaatee dhiistee ganna itti hin jaanni maaliif namni kun nyaatu malee hin jiraatu si galee abdii ati maallaqa keenyaan Dubaay dhufte ati maallaqa keenyaan akkana taate hin ja'an galtanii ummata ajaa'ibaati dhugaa rabbii amma irra guddaa rabshaa fi honqoon hundinuu amma jimma tana keessa hin jirtu garte kanaaf yeroo waa gargaartan akka ummata jimmaa kanatti nama silaa nama naannoo keessanii isinii gargaaru hoggawanni godhatan akka abdii geetaachoo kan ol baafadhaati nama tokko kaayadha gartanii nama nu arkaa hin jenne gartanii nama akkasiisan kaayadha nama qalbii qabu nama hoggaa namallee waraabu miskiina kanallee waraabu gartanii mi nama suutatti wanni godhee nama kana yaada irraa fuudhu miskiina bira teessee boonyaan hay saboo kun biifuu rakkoo dhaga baasiin jaabar rakkuma saasanuu sitti nimatu akka amma ummata keenya kaara argeedha kaameeraa namarra qabee nama odoo miskiinni rakkataan odoo hin boonye inni kasilaa kaameeraa sitti qabee taa'u kun booyu kana gartanii hadaa eebaadha erga kuttaa uummanni keenya kaara argeedha akkanaa bar ana kanaafin hedduu isin laaleetiin uummata kana guyyaa tokko irratti ol booyuu hin jaabar amma abdii geetaachuu laala amma abdii geetaachuu yeroo waa waraabuu fi yeroo uummanni keenya kaara argeedha waraabuu kana laala mee laala anna keessattuu hoggaan wanni joo xabiyaa teessaniin adda waan hin ta'eef waa hedduudhaan laalaan waa hedduudhaan laala maaliif abdii geetaachoodha tasgabbiidhaan gartee na harkaa ka'een jenne taa'ee abbicha siraa waraabu saniinis akkana ta'e hin je'uun yeroodhaan tolfata naannoo san akka namni hin babaane godha yeroo namni waa wanni godhu san akka namni wanni hin goone godha mee laala abdii geetaachoodha laala micas jaatuma laala achi booda miskiina kana nama rakkate kana taa'ee gaafatee rakkoon sun maalirraa akka dhufte maalirraa akka wanni taate namni sun yoo gargaarsa fedhees bira taa'ee akkasitti wanni godha jechuudha dura akkasitti keessa isaatii baasee waan isaatirraa fuudhee kannaaf abdachiisee yeroo birootiin sitti deebi'a jechuudhaan akkasitti wanni godha jechuudha keenya kunoo kan naar argeedhaa kunoo taa'ee booyaa barbira itti gadhiisaa barbuuchaa lakkaa duraanuu imimmaa keessattiin deemata feestaadhattiin waalaikum salaam keenya kaara argee kun imimmaan feestaalattiin deema bar duraanuu bira kaayee ta'a bar yeetuma eegala dura hay saboo kan kasilaa rakkoo keessa jiru kasilaa wanni keessa jiru hin boonyeeti انت ليش تبكي وش جاب البكاء جاني برنا ايه مالي فوقا خنفني كيتا جودي بخينا كان فوقا لا لا كلهم بيبكون بالجماعة جماعة تاني بويني بر هاي حركتي بوني اسم ما بوچني دابر مالتو اسم بوچي مي وان ما اسم بوچي سخنا نتيما مي برتون قاني دابر توني قاني اررجي akkana yette loqo darargeetiin nama tokkoof sagalee ta'uun ka jiru cinaa ta'aatiin booyaan la hadama hin fa'a siyate ifi gaqqabdee garteemi achi kuttee goggoifattee as deebuu danda'u dhaqabda
yommuu ati nama booyuu yoo kataatu taate nama qalbiin goggogaadha nama hin boonyetti kan ati yoo booche namni kam gargaaree kam dhiisare maal ja'a namni manuu bil musaadaa siin ja'a eenyu gargaarsa fedha kaciisu kana moo laata kabooyu kana moo namaaf hin galu jechuudha irra guddaan ummanni keenya kaalaa kuni irra guddaan ummanni keenya kaalaa kuni wanniidha kamtu gargaarsa fedhaa siin ja'a maaliif irra guddaan isaanii dalaga adaabii kana kanarraa waan galaniif halkan isaa dadhabee galu faadhaa jira akka tasaa mee mobaayilii kun maal ja'a ka feesbuukan seenne faadhaa jira akka kiyya kanan seenaa kai vivu mataan isaa kun vivu biizii isa godhee jira namni kanuma matuma isaa kana biiziitii jira kanuma walqoo hin qabne kanama Abiy Ahmed ni beektaa jetteen hin beeku siin jedhu jira bara kanama Jawaar ni beektaa jetteen hin beeku siin jedhu jira namni nama biizii ta'urra amma kan akkanaa kana bira dhuftaniiti gatteessistanii suutatti waa himtanii akkasitti nama akkanaa kanarraa maallaqa fuutaniif laan yommuu atis booche boo lameenuu ni booyaniiti ani kamii kanneetiin kam dhiisaa hoggaanii kanaa kanne kunis ni arkaati qalbii namaa ofitti hambisuun fedhu jee si dhiisee deema siigalee maaliif keessattuu biyya faranjii tanatti namni jireenya nama kanaa waliin sheer godhu hin jiru irra guddaa dhalaan tun tan ilmoo faadhaa hojii kophaa deemtuu jira dhiirtiinis ka kophaa fiiguu jira namni wal amanee walitti hin dhufu amma silaa raggaatu roobaadhaa dheengadda dhugaa rabbiyaan amma maaliin jee baguma raggaatu roobaadhaa awurooppaa kanan dhufiniin jee maaliif as keessa amaarotaa jira hundi oromoodhaa waan akka takkaati keessattuu awurooppaa tana keessa goondaree malee hin jettu maquma afaanuma jijjiraatan malee waan takka jaalalti tayyabtu Kanadaa fi Ameerikaadha jaalalti jibbaallee yoo jiraatte gaafa namni oromoodhaa tokko dhufe walitti dhufan jibbaadhaa fi kanaan achi kaayaniiti walitti dhufanii nama san simatan jechuudha nama san simatanii yookaan gosaaf kananii yookaan nama saatiif kananii akka sabboonaatiin walitti dhufanii guyyaa san akkasitti wal biraa deeman jechuudha saasee dhumee jira ta'asiitum khalaas namnummaan intaltummaan takka xiqqisho fuulan qabaanne akka yaasmiin kanatti xiqqisho adii taane hay tuniinumaatu jaartina jalaa baasuudhaaf dhuftee siin jedha tunoha jaarsana jalaa fudhachuudhaaf dhuftee jettiin amma intalti ta'u yookaan jaarsa qabdi taha yookaan ni barbaadu taha yookaan jaarsa fidachuudhaaf isiin na dura dhuftee ta'a namni keenya hisaaba hin jirre siidha waa bara kasii hin beekne bara uummata akkanaati jira bara Awurooppaa tana keessa uummata ajaa'ibaati uummata ibiifuu jireenyi isaa ibiifuu gaazatti ta'e kana hirkattoota mootummaadhaa fi dhaaba gargaarsaa fannoo diimaadhaa fi tokkotti hirkatee jiru kana siigalee uummata akkanaati jira kanaaf raggaatuu teenya baga rabbiin biyya baqaa san keessaa kaayiroo san keessaa nagayaan achi si baase Kanadaa baguma rabbiin Awurooppaa tana sin fidin silaati Awurooppaa dhufte wallahi tokko hasisimatu hin jiru tokko minaalbaat mucaan ganda keessanii tokko namni tokko yookaan sabboona jechuudha namni lamaa fi sadii wallaggaa fi kana keessaa dhufanii sisimachuu danda'an yookaan wallagga dhuftee sisimachuu dandeessi akka biraatitti ati maar argeedhaame har argee dhufee na simataa inuma dheedu gaasitti inuman eegin naasitti hima kana katabe naasin jaa akka shayamiini biroodhaa baanu naa barreessi jalatti garuu baga Kanadaa dhayite achitti hawaasa jaalala qabuun keessatti isaanillee wal jibban jaalala isaan si garsiisa san baga gadhatte baga achi dhayite baga rabbiin rakkoo san keessaa isin baase
hay sigale khana hedduun gammadee dhugaa isin Kanadaa ba'uuzi ijoollee teenya ta biyya Arabaa yoo biyya faranjiidhaa dhufnaa jettan Awurooppaa tan hin dhufina Awurooppaa Kanadaa fi Ameerikaa baha maallaqa yoo qabaattan gartanii achi baha asammoo yoo ni dhufnaa jettan ni takka tanamni irra guddaan irkattuudha mootummatti warra irkate warri ibtan dee akkasitti achi ba'ee dalagatu hin jiru naatu sentii mati fuudhee si dalaysiifata dhiirti teenya irra guddaan tan dhalaa tanaaf yaadduu miti namni waliif yaaduudha fuudhee mana fafaa keessa si kaaya jaalalaa usiif hin kannu yeroon inni laayivii seene baqlaawaan laayivii seene jira kottuu haa dhageeffannuu siin jaa haasoo kiyyeessan inni haasoo jaalalaa sii godha khalaas ati mana namni kun haasoo jaalalaa naa wajjin haasoo kana kanaan jaa'ette eeyitaame khalaas maal beeta kaa baqlaawaa reefu dhageeffatteeti waa nutti kannii jaanii bar ummata kanaatii jira bar ummata kanaatii jira ummata iftee hin deemne bar ummata iftee hin deemne jechuudha kanaaf likkii itti himnaan iftaahatii deema mataa ol qabadhaatii deema biyya guddatte keessa jettaniiti akkana jettan hin deemina hogganama gartan shaajaati uffadhaa tottolaatii deema yaa akhi billaa aleekum maalakum yaa akhi nakkachu hay akkasi warra baramma laayiviidhaan amma haasoo jiru kana akkanatti gadduqee waliin seennee jira fitti ni beekan warra halaala dhaabbate akkanumatti na laaluu jira bas asii galee warra akkanaati jira shamarran Awurooppaa keessa jirtan isinis tottolfadhaatii deemaa yaa billaa adeeku tottolfadhaa biyya guddatte keessa jirtaniiti huccuu Itoophiyaa irraa isinii dhuftu san uffachuu dhiisuu danda'uudha qabdan biyya guddatte keessa jirtanii yaa sigale kana jechuudha amma ijoolleen biyya Arabaatii fi kana kanarraa biyya guddatte tana dhuftan isin namaa hun dhibtan dhugaa rabbi baqlaawaan maal fedhaa fuula isaatirraa beetaaf jechuudha dirqama dhalaa Harargeedhaatiif kana kana taateen gaaf sitti hima malee dhalaa naannoo biraa fa'aa taatee waan akkasittiin fuula kiyyarraa beekuu danda'uudha qabda dagga waa hidda bas yaani maaliif fedha fuula kiyyarraa laaltee beekuu danda'uudha qabda sigale ta akkasiiti kanaaf ijoollee teenya yeroo gargaarsaa fi kanaa kana gootan suuta ja'a nama kana cinaa dhaabbadha udoo namni wanni hin taane yeroodhaan namarraa fuudhaati waan gootaniif godha namootan tokko tokko jira warrootan viidiyoo waraabdanii akka isin gadi hin dhibne faafeetan yoo bara kanatti viidiyoo siraa marre ormoolleen akkana si gargaara yaaboo narraa dhiisaa haanarraa buu bara akkasumallee namni nama hin gargaaru jettaniin jechuudha dubbiin sanii miti warra na waraabin jedhu waraabin hin dirqinaa nama yaa'u namni kun akkana viidiyoollee simarreennaan didee mee isinummaan cinaa dhaabbadha namni nama akkasiisanitti waa kanna nama na waraabinaa jedhu san gartaniimi nama akkasiisanii waa kanna jechuudha oromoo tana keessa barra oromoon barra warra barra maaliif nutiin kuni waan akkanaatiin beekamnaa jee warra wanni amma Harargeen akkanaan turre bara وقت هررجينا كان أما هررجينا كان بديتونا كان أنتو ريبر أنتو ريكنا هررجين نما أكنتي كاميرا ركبي نمني وركتي جراجي نما إسيرا خدتو ينفيتو دراسة رويتو
nama rakkate san odoon ta'in nama isii kaameeraa qabee fiigu san mataa keessa dha'uu feeti an akkasi amma gaa faashina ta'e jechuudha yaa tarabbi gofandimi gofandimi dhufe bar gofandimi jechuun yaa tarabbi jechuu bar sigare abaluuf gofandimi bana OMN gofandimi banatee jiraati OMN dhaafis wanni godha abaluuf gofandimi buusaadhaaf yaa tarabbii jechuudha bar gofandimi jechuun yaa tarabbii jechuudha akka miskiinni ganta keenyaa gartee mi dhufe gandatti dhufe yaa tarabbii sadaqaa naa buusaa jedhu san gartee akkas jechuudha yaa tarabbii jechuudha gofandimi jechuun isin yaa galu afaan ingiliffaa ta'e malee afaan ingiliffaa ta'e liinkiin achirra teessi abbichi ciisa hogga liinkii san tuyxan maaltu argama abbicha ciisu san jechuudha san taakasiiti yeroo gaarii nu qabaadhaa gaabo aboo jira numa jirtaati akkasiiti gaa yaada qabdanii warroottan seenuu feetan warroottan dhukkeen irraa kaasuu feetanis ni jirtanii seenaa dhukkeenuu irraa kaasa umar seenuu feeta seenuu feeta umar ara guyyaan sabtiidha ara guyyaan sabtiidha bara waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bagana geet haati hadiis saafaa rashaad waalaikum salaam warahmatullah wanni seenuu fedhuus yaa okay dislike galee jira waalaikum salaam warahmatullah raabii seenuu feeta okay seen achi booda caalaa khaliifiifiin kannaa moosa lamaanuu ni simata bakka takkatti hooyyee seeni khadura seeni isin lameenuu jirtanii mee seenati seena jirra ijoollee teenya yaadumaan baafadhe yaadumaan kannadhe akka biraatitti hin fudhatinaa hoyyaadha hammeenya ittiin fudhatinaa ammoo waa'een gargaarsaa bifumaan isin hin jeessaniin deemuu danda'uudha qaba akkasitti naa hubadha mee okay raabi hin jiru keeti caalaa khaliifati hoo mee seenati Yuseeni okay keeti isin jiru internetan qabne ta'a minaalbaat waa takka illee wanni godhuu dandeenyu hin jiru bas nageetti isiniin jedha gama keenyaan yaadni keenya kana fakkaata gabbaanee waan takka takka lallaallanna وعليكم السلام ورحمة الله قباني وانت كتكلم لنا اينو خان سورة جرمارو قبو موسى اسينتا هايه سين يو سينتي يو خان يو انترنت خين دليني انا خي ساين بحيه جودا انجرت بس نجيت نجي الحمد لله